gaafadhe ennaan abdii immoo nama nyaatu inni mataa isaatti isaa baaseeraati nama nyaatu deemittiin naan jedhe hayyee achumaan darasanyiin itti kenne kanas sagalee hammatti qabu kanas abdii irratti sheerii godhadhe dura bu'ee jechuudha. Darasanyii kanas abdii irratti sheerii godhadheen itti ergee yaa abdii gaafa yoon mucaan kun na fayyane kana booddeedhaaf jedheen itti ergadheen qaba. Amma deebi'ee gara hundaan inni nufee ilaalu biloo kameera gaafadhe akkamirra jira maalitti baaftee jirtaan jedheen gaafadhaan jedhu ana gara hundaan na biloo keera hadda birrii narraa fudhatee ka'e hadda achumaan biloo kinatti caani maali hojiin akkanaama garuu moo namni kun jechuudha maqaa seeraa baadhatee maqaa seeraatiin deema maqaa keessaniin deema nama hatuun samaanni angaruu nanochadha fayyaa qaba hadda garuu birrii naan kumaaf kuma tokkoof dhibba birrii kuma tokkoof 450 jechuudha. Amma modee bee dhaggeeffadhu. Maqaa kan kootiin akka waan inni wayaan jala jiru. Risiitii qabdaa? Risiitii qaba. Kun ollaafa baasu. Mucaan itti tasgabbooftuu. Ati waman si gaafu qofa naa deebis. Ayyee. Sabarika. Waman si gaafu qofa naa deebiftan. Hin jirjirin. Risiitii ergite qabdaa. Risiitii ergite risiitii qabdaa. Qaba. Thank you. Ilu. Qabdaa risiitii. Jira risiitiin. Sagalee isaallee waraqaan keessi xumuraara. Birriin kuma tokko meeqa jettu kun birrii Itoophiyaati moo birrii biyya arabaati moo riyaala moo maali? Birrii Suudii 1450. Birrii Suudiiti. Birrii Itoophiyaa 64,814. Yoomi kan ergite? Torban kamisa kaleen gaddaati. Erguun kan koo. Waraqaan deewa. Misan gaafa. Arga guyyaani bilookina godheetiin mana kan qeeranan dhudhufaara. Olla galchiidhaa sitten barreessaara. Keessaan sitti barreessaara. Abdiin illee jechuudha dhaqee gaafate ilaamee eedhaan dhiisi waan kana tokkummaarra dhaqee fokkisuu kan kee wayyu. Uummata guutuu irratti fokkisuu kan kee wayyu. Haqa mucaa galchi. Jedhee gaafateenaan maal fidda? Waan jiru isa gaafanna. Waan jiru isa gaafanna. Maal fidda nyaadheeraa jedhe siijuu bakkaati jirtu tan ajjeesa. Qaama seeraa ta'a akkamitti namni nama ajjeesa. Sana jedhu dhiisi. Ayyee. Sana dhiisati. Sana dhiisi. Sana dhiisi. Mee muleettan darbaa. Haasa'u. Ragaa qabatamaadhaa fi jecha qabatamaa. Malee wannati qabatamaarree ta'a jechuun jiru maaliifi jechuun isaa sosibni kana kaane. Dhaggeeffadha nagaama miti. Waaqa obsaaka. Tokkee ko atis mulee waa tokkittiin baraafan. Mulee wanni mucaan kun jettu kun ni jirti mulee moo hin jirtu gabaabsiduma jira akkaataa kana hin jirtu. Mucaan kun anaaf haaraadha mulee. Galatoomi mulee koo waa biraarra naasee. Mucaan kun anaaf haaraadha. Bakka galatoomi ati nuti qabadhuga dhumeera bakka tokkummaan jedheera. Obboleetti koo yaadanii baasaarra. Mulee nuti qabadhu dhiifama. Dhimoof tiiktookiin maqaa kootiin banameera. Ayyee mulee koo dhiifama nuti qabadhu tokkummaa ragaa mucaa fichisiisi sitti kenneera manicha ammas sitti kenne. Galatoomi narrambe. Tokkummaa sidaasaa akkaawuntii nan baasaan footoo jinnii yoo bashee akkaawuntii amma sinii baasa ati calluma jedhiiti tokkummaan si gaafata ragaan si gaafatu suutaan himata wallaaltee jaarsa abaartee gurgurtaa wallaaltee gabaa abaartee jedhan bittaa wallaaltee suutaan amma muleen sin beeku jedhan. Dhumeera waa'ee muleen ragaa kee. Ayyee ishee amma sagaleen koo jira mubee. Mubaaraki mee ragaa risiitii ragaa waan ittiin dubbatte ragaa sagalee waan qabdu akka fidan naa gaafadhu ni torkinna qabu baate Mubaaraki. Tiko dhaggeeffadhu. Nadna caqasi bareechi namni biraa jalaa somnaan rakkoo qabdu wala abdii wala jinni. Obboleetti kiyyaa dhaggeeffadhu. Tokkummaan ani nama nuu jedhe. Anis lakki anaa nama dhaggeeffadhu gaati. Dhaggeeffachuu bari. Anis mucaan kun nama anaa olii gadi fiigaa jiru birrii maqaa kootiin nyaatamee jennaanii jedheen irraa falme. Ati ragaa qabaannaan ana miti tokkummaa miti nama 3,500 jiru injifatta. Waannaan
dhugaa qabaachuu ragaa qabaachuudha. Giiftii koo mee ragaa maalii qabda? Meetu ragaa inatti ragaan kee maali? Kaakan keessi fixeera jedhus ambaa garaan tokko gochuun beeku beektaa sagalee dhaggeeffachiisuun beeku abdii sagalee naa dhaggeeffachiisee kun abdii irratti dabarfadheen qabu. Ragaan kee abdii bira jira? Jarra sanyii isaas abdii bira jira. Akkaawuntii tokkoffaa akkaawuntii sanaa kenna. Tokkoffaa akkaawuntii rangaa isaan. Akkaawuntii naa kenna. Okay, akkaawuntii baangiraawundii godhuu bee. La natti mi amma ergee. Karaama sanjiraanaa ergaa. Karaama sanjiraanaa ergaa masanjira. Akkaawuntii itti kenne tokkummaa natti ergu. Abbaa akkaawuntii qat godhee nama fidaan. Asirraa kun appii kana. Okay. Maal goota? Okay, wanni godhe. Okay, kana godhe. Karaa deengada waliin haasofne sanaan. Akkaawuntii naa erga obboleessa karaa keessoo naa erga abdii masanjira koo qabda. Eeshi. Si ergee achi keessatti seeni bakka deengada. Tiiktokiidhaan hin argatu. Ragaa mucaan qabdu. No, karam senjara seeni, karam senjara. Seeni senjari keessa. Ragaa mucaa. Okay. No, inni fidaaruuf inni sun adda adda. No, kana. La kasaanis isan gaafanne no. Inni hin beeku jedhee cufee namiti ragaadhaan rattaatu jechuudha. Dhumate. Okay. Rakkoon. Tokkoffaa. Bulee wanti barbaachisu amma hin jiru akkaawuntii ergaa. Akkaawuntii dafaati. Aboo abdiin dedoo kun sammuun sana gaadha. Ergi jennaanaa isaa biraa maaf haasofta ta'e malee. Achi asii jinnii jaankamaa haasofta ta'e malee ergi jenna. Guruppii deengada keessatti. Iliyaamitti ergi sheer godhu. Guruppii deengada Guruppii keessatti. kami Iliyaamitti ergeera. Iliyaam Iliyaamitti ergee jira. Mubarak warra gareedhaan ijaaramee dhufe kuni mulee dhiifamaa wajjiniin ati nuti qabadhu akni kee harkarra si kaama akni si harkarra abdii dedoo amma tana abdii dedoo haasaan ta'e waliin nu jedha abdii maal taate. nama sana himatuu fi waan ergisiin jedhame erguu malee waa biraa maaliif dubbatta namni kuni keessaanii Iliyaam natti fiddee Iliyaam erguudha ka erguudha ergite ani hin argine waan ati natti ergite hin argine waan ta'eef hin ergite waa biraan dubbattu nama irratti ergite calliftee waan ergite ani hin argine waan ta'eef namni kun waan hin argin jiru waan ta'eef akkana kunuunsiisa narratti ergite. doorsisa adda addaatti waa iddoo amma laal waan namni sin gaafatu qofa godha adaraa nan jeeqinaa lallee laa allee nan jeeqinaa Namni biraa muutii abdii waa tokkittiin sitti abdii waa tokkittiin si hubachiisa Ni ergeera karami senjari abdii waa tokkittiin si hubachiisa masanjara kee nan beeka dhageeffadhu. Okay. Masanjara kee nan beeka narratti ergi waan jiru abdii aallake asaan biraan jiru achi asii miti. Okay. Ergi zimbedhi nalaala masanjara kee nan beeka. Gadi bu'een si erga deebi'ee moos marataa si erga. Deemi keessa lixiti malee achi asii jinniin waliin eenyu osoo hin taane nama irratti erga masanjara kee nan beeka nan ilaala. Ilaam immoo risiitiidha kan natti ergame. Risiitii birrii 64,000 fi 814 Taajuddin Kadir Hussein for Muaz Shee Adam Shee Abdul Hakim waan jedhu irratti gaafa guyyaa Apriilii 23 2026 jechuudha. Sa'aatii 21dha. Sa'aatii biyya Awuroopaati ka sa'aatiin kuni. Mubaarak sa'aatii 21 fi daqiiqaa 55 irratti sawwarame risiitiin kuni. ergi tokke Shee Adam na ergi akkaawuntii dhaggeeffadha. risiitiidha. Risiitiidha. Innan dubbisaa dhumee risiitiidha. Boleetti akkaawuntii qabda akkaawuntiin 1,000 jedhee si ergi. Kuno akkaawuntiin sarrisiitii irratti hin ergee Isa ergaan jedha jira. sammuu keessaa immoo eenyuudhaanis immoo ergeera gara waasaappiitiin kana sawwara sana Risiitiin bilbila keessa taa'e bilbila keessa taa'e waa biraan haasa'in meemee kana jedhe sana jedhe dhiisi hin beeku jedhe miti si beeku siriisuu amma laalla akkaawuntiin 1,000 20 jedhee si barreessee si erge mee Komentii. Kan adda baasu ragaadha. Warri komentii. jira ergi akkamitti erguu danda'a siin kuno inni irratti hin ergine guruppii irratti ergeen ture tokko lama kan inni itti mee nan barreesse jechuudha afaanii okay gruppiirra abdi gruppiirra sawwarii tokkummaatti ergi akkaawunticha ergi abdii lafa ergi Guruupiin waan eenyu ilaam irratti ergaa waan isin jettan kana aboo ijoolletti hun oolaadha bar wallahi. Ilaam irratti ergaa ilaa wannan isinitti himu tokkitti isinitti himan. Ilaam irratti ergaa ilaam narra ergitu. Achi godheen ture aboo uummanni kun maaliin harkaa dheedhuma ilaal waan isin hirka jiru dhageeffadha waan isin hirka jiru ilaam irratti ergaa ilaam narra ergitu. Feesbuuka ilaam qabdan hundi keessanu. Ilaam irratti ergaa ilaam narra ergitu haasaa gabaabaa.
Awana tergite wana tidite unda ke walin beku. Abo mu jetti unsa musina gada maratu da wallahi billahi. Nan shakke sa tawan isa di madar tu nan shakke. Tagi san kesa tu wantan beku tinju. Sigale wantan beku wanin jire wanun da jiru imi kunoti bakkenis kuno fardis kuno. Wanna tina tergite wanna narge wallahi jiru kuno amma ila amna tergite male risiti account sinjetta wantan narge tokkungam. Ihla mamar kuno na tergite risiti. Isa kana male nan isir katika be wanta birami tie chubar badetan. Akkana makuma qabu way tinatti dubbatte beeyta kuni mora kore wanta kasi sirri mite chubar badetan waan akkasitti Dhaggeeffadha kaanti amananii maal jechuudha. Mari ka account nu qab mube Laa inni ergu afaan waananii maasitti. dhaggeeffadhu gifti masanjara raseni ihlamitti barreessi habibti dhaggeeffadhu masanjara raseni ihlamitti barreessi ihlamnatta barreessitu masanjara raseni kandis isa kandis ragaa sagalee qabdu miti yaa dhaqqabe kanuma qofana deebisa ayyee hinga ragaa sagalee simbanama umari ka kaamni si ergama Alex miti rabai waan baay'een dubbadha okay indubbata abshir Alex Alexo dubbadamma waan dubbachooti dubbadhu Ay, ang kanan sinitti mo barbade jalqaba akkaataa dubbii keessanii yeroo walitti dubbattanu namni naamu sa eege muleenii fi inni matames kanaan dura sin hordofa waan ta'eef asirratti gaafa namni haasa'u dabareedhaan walitti haasa'uu qaba. Adeemsa